Naaf hubaadhu dubbii dhirraa dubratti jireenyi biyyaan baame akka yoomitti biyyi kun yoomuma sin waamti ofitti yeroon taa'ee nyaatu na dibdi dubbittiin hundi nama keenya godaantonni marti akkan garii argee garii dhagayetti qaamaan malee yaanni keessan biyya jirti abdiin irra keessan marti garii argine garii odeeffanne Rabbi gargaarsa kee kadhanne. Yaa ummata keenya kanneen na dhageessan kanneen addunyaarra facaatanii teessan qaamaan malee yaanni keessan biyya keessan gadi ifuun iyyafataa teessan amma gayyoomitti kan biyyaan baateessan kan taa'ee yaadutti tokko yaanni keessan qaamaan achi jirtan yaadaan biyya keessa gaaf tokko ni galaa jetti qalbiin keessan. Abdii kanaan arragee turre silaa biyya kan badhaate nuttuma waamamu qofaan keenya taate duydi biyya keenya yoom takkaa nu baatte hambatu foonis ejire irratti nyaate ummata keenya kan gabrummaan dhamaafte biyya sarraa bahuun dirqamatti taate hojjetaa biyyaan baay'ee ta'e xiqqaate qawmiin warra diyaaraajii nutti baafte. Mirga sitti dhabne achitti nuuf laatte shiraan biyyarraa nu baafte waan jarra hojjetan garii qoranne yaa Rabbi gargaarsa kee kadhanne. Rabbi keenya si beeka waan nu rakkanne dhibdee keenya gamtaa dhuunfaan sitti manne. Namni sitti rakkate waa miidhamee namne walitti nu qabbe yaa Ilaahi si kadhanne. Allahu yaa Mawlaanaa tokkicha gindi hin qabne sitti baqanne yaa Rabbi gargaarsa kee kadhanne. Allahu yaa Mawlaanaa tokkicha gindi hin qabne sitti baqanne yaa Rabbi gargaarsa kee kadhanne. Ummata kana Rabbumata raanga'ee kanarra godaanee addunyaa wal gahee dhibbiin keenya hedduu dachaa nutti ta'ee roorri isaan yoom kophaa jabeenyaan as ga'e addunyaa qaroometu nurratti wal ta'e jecha kana beekaan irra deddeebi'e yoo seenaa qorannu jara tumna ta'e.